Ariitu Uttar Pradesh Indiyaa irraa gaafate. Hiriyyaan kiyya kan musliiman tahin tokko amantiin hundi waan qabataman qabnee fi kijiba qofa. Dhugaan saayinsii keessa qofa jira. Saayinsiin ammoo itti fufiinsaan guddataa jira. Amantiin gooftaan humna qabeessa, rahmata qabeessa, gaariidhaa ja'a. Eega akkas ta'e daa'imman miliyoonaan lakkaa'aman maaf hongee qabbanaa fi sababoota birootiin miidhaman. Barreessaan beekamaan Raashiyaa kan Dostoovsky jedhamu kitaaba isaa keessatti akka gaafatetti gooftaan rahmata qabeessa eega ja'ame maaf isaaniif rahmata godhee uffata, nyaata, qubsumaa fi kanneen biroo isaaniif hin kennine. Maaf hiyyummaan, dalagaa dhabuun, nyaata gahaa dhabuunii fi dhibeen addunyaarratti babal'atte. Gooftaan yoo humna qabeessaa fi rahmata qabeessa ta'e rakkoota niin dachirraa dhabamsiisee namoota hunda jireenya gammachuu maaf hin jiraachifnee je'ee na gaafate. Deebisaa akka obboleessinuu himetti hiriyaan isaa kan musliiman tahin tokko amantiin hundi warra waan hin jirretti amanuu fi kijiba. Saayinsiin ammoo kan hunda caaluu fi yeroo hunda guddataa jiruu je'een. Awwaan namni sun je'e muraasaan waliif hin gala. Amantiin hedduun warra waan hin jirretti amanuu fi kijiba. Garuu hundaa miti. Islaamummaan alhamdulillah dhugaarratti hundooyte. Saayinsii fi kitaabban amantii hedduu yoo wal bira qabdan amantiileen hedduun qormaata kana ni kufan. Garuu saayinsii ammayyaa fi qur'aana osoo wal bira qabdanii qur'aana keessaa aayaa takkallee kan saayinsii mirkanaaween walitti bu'u hin gartan. Qur'aana keessa aayaalee 6,000 oltu jira. San keessaa 10,000 kanneen lakkaa'aman waa'ee saayinsii irraa dubbatan. Qur'aana keessa dhugaawwan saayinsii kan waggaa 1400 dura dubbataman kan amma reeftana saayinsiin waggaa 30 dura, waggaa 40 dura, waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, waggaa 300 dura argachuu danda'etu jira. Qur'aanni waggaa 1400 dura waa'ee dhugaawwan kanniinii akkamitti dubbatuu danda'a. Baayoloojiin, zooloojiin, ooshinoloojiin, imbiriyooloojiin, fayyaan, haayidrooloojiin qur'aana keessatti ibsamee jira. Wantoonni nuti dhihootana waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, waggaa 200 dura beekuu dandeenye kunniin kan akka marsaa bishaanii, wanni hundi bishaan irraa uumamuun, hawaan tun akkamitti karaa dhoohinsa guddaatiin akka uumamtee fi wantoonni 10,000 lakkaa'aman qur'aanaan ibsamanii jiran. Saayinsiin wantoota kanniin dhiheenya kana jechuunis waggaa 50 dura, waggaa 100 dura, waggaa 200 dura, waggaa 300 dura bira gahuu danda'e. Qur'aanni waan kanniin waggaa 1,400 dura ibse. Waan kana akkamitti ibsuu dandeessa? Aayaalee qur'aanaa 6,000 ol keessaa kanneen 10,000 lakkaa'aman waa'ee saayinsii dubbatan. Aayaan qur'aanaa tokkolleen kan saayinsii mirkanaaween walitti bu'uun jiru. Kanaafuu qur'aanaa fi saayinsiin wal dorgomsiisa yoo jette, alhamdulillah qur'aanni haalaan irra caalee argama. Akkuma gaafataan je'e saayinsiin guddachaa jira. Ammoo qabxiilee hedduu kan qur'aanni dubbatee saayinsiin hangammaa bira gahuu hin danda'intu jira. Wantoota qur'aanni dubbate kanniin saayinsiin dogongoran jenne. Waan qur'aanni dubbate kanaan saayinsiin dogongoran jenne. Inuu jala deemee takka takkaan dhugoomsaa jira. Inshaa Allah if duratti saayinsiin wantoota hafanis bira gahee ni mirkaneessa. Kanaafuu qur'aanni saayinsii haalaan caala. Garuu akkuma jette saayinsii fi kitaabban amantii biroo yoo wal bira qabde qur'aana malee kitaabban amantii hundi qormaata ni kufan. Kanaafuu qur'aanni kitaaba dhugaarratti hundaawe. Qur'aanni kitaaba saayinsiitii miti. Inni kitaaba saayinsiiti. Kitaaba aayatootaati. Qur'aana keessa aayaalee 6,000 oltu jira. San keessaa 1,000 kanneen tahan waa'ee saayinsii dubbatan. Gara gaafii itti aantuu haa dhufnu. Ijoolleen miliyoonaan lakkaa'aman maaliif beelaan du'an? Maaf addunyaa irratti dararaman? Namoonni maaliif mana jireenyaa dhaban? Namoonni maaliif dhukkubsatan? Maaliif dararamanii je'ee gaafate. Deebisaa gaafii tanaatiif Rabbi qur'aana keessatti suuraa al-mulk suuraa 67ffaa aayaa 2 irratti alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata inni isa khamii keessantu dalagaa gaarii hojjeta kan jedhu laaluuf du'aa fi jireenya uume ja'a. Jireenya amma addunyaa tanarra jiraataa jirru kun qormaata aakhiraati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa gara dachii tanaa wanni ergeef wanni gara dachii tanaa nu fideef qormaata aakhiraatiif. Rabbi qur'aana keessatti suuraa al-baqraa suuraa 2ffaa aayaa 155 irratti sodaa diinaa, beelaa fi horii fi namni isinirraa du'uudhaan ammallee midhaan isinirraa baduudhaan isin qormaanna warra obsa qabu gammachiisii ja'a. Kana jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmi namaa hundi sodaa fi beelaan qabeenyi nama jalaa hir'achuu fi namni nama jalaa du'uun wanni hojjetanii walitti qabatan nama jalaa baduudhaan nu qormaata. Qormaata hedduuniin isin qormaata jechaa jira. Garuu warra qormaata sanirratti obse gammachiisii jedhe. Akkumaan dubbadde jireenya addunyaa tanaa jireenya itti aanuuf qormaata. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa karaa garagaraatiin qormaata. Rabbiin qormaata garagaraa qaba. Waraqaan qormaataa tan nama hundaatuu garagara. Kanaafuu Rabbiin ilma namaa karaa garagaraatiin qormaata. Garii qabeenyaan, garii fayyaan, garii hiyyummaan, garii dhibeen qormaata.
kanaafuu rabbi ilma namaa beelaan sodaan rakkoodhaan qormaatuun warri qormaatame kun rabbitti amanuu itti fufammoo ni dhiisan kan jedhu laala. Maatii ijoollee harkaa fi miilan qabne harkataniitu jira. Ijoolleen sunniin qulqulluudha yookiin macsuuma. Garuu isaan qormaata abbaa fi haadhaati. Rabbi namoota garagaraa bifa adda addaatiin qormaata. Rabbi komattamoo, rabbitti dallantamoo, moo amaneetiin jira, dhugoomseetiin jira jettee fudhatta. Kuni qormaata. Rabbi namoota garagaraa bifa adda addaatiin qormaatutti jira. Bakka takkattillee namni dachii tanarratti dararame azaaba seena jedhee nutti hin himne. Namoonni harka qalleeyyii tahan qormaata kufanii jiraniis jedhee nutti hin himne. Inumaa dureessarra namni jannata seenuudhaaf carraa bal'aa qabu hiyyeessa. Kanaafuu rabbiin sabrii qabaachuu keenya laaluudhaaf nu qormaataa jira. Qormaata boodaas amantiin nuti rabbii keenya irratti qabnu yoo jabaatee itti fufe inshaa Allah akhirattis ni milkooyna. Haalli jiru kun qormaata waan ta'eef awaamni waan kana hubatuudhaaf ni rakkata. Sababni isaa waan rabbi uumetti waan hin amanneef. Garuu mu'minni jireenyi dachii tanarratti dabarsaa jiru isatti aanuuf qormaata akka ta'e ni beeka. Nuti wanni asitti argamneef qormaata kana qoratamnee dabruudhaafi. Kanaafuu inshaa Allah yoo rabbi irratti iimaana qabaatte yoo ajaja rabbii hordofte waan qur'aanaa fi hadiisa sahihaan ajajamte yoo itti dalayte inshaa Allah addunyaa tanattis ni milkooyta. This way inshaa Allah, if you have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, if you follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and obey what is mentioned in the glorious Quran and the Sahih Hadith, inshaa Allah you will be successful in this world.